يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جال داسيتو بيك وان كيسة يا إله Asal lembar baru, anda maleng kamu, malah kaleng kamu biar leng kamu, ammo tu talata, wana kadi, nama ol, dunia kamu, talata dan turun ikut, wallahi, gabay wan umman oromo nadar besu, wallahi, wanni mubarak babin, ajasan dalagate, gawen mandi tiko, wa walil rana habatur, hukubi kesutur, ungkan ajas yu dalagate, wa magina tak bitar dulu kawatur, wallahi. Bajaji sadika makina taka kabajia suwe kadala kande oso ilman tulade de oldebu ufata takam kitabe o tekarsi kumni kudani gabaso sinden suwe ammo tunani gabaye wata ilman masigen ufata kuma kudani bida nani sibida da wata sinden abilis sawai chor bade wal magalat namni nafsi ke yoma mallese yoma malaka saniyu dongoran wagato kwarda Karshim malai sun kuma dibba sani wai har da yawa su tika denis tu zade wangado ko kuma aburi di dibba aburi dai rega sa kuma shantabi wai fidi na garsi sai injiru wai osonya ande video garanya binyade wanni nya garanya de wanni mullatu injiru ye tu barbade kadar raga be amotu an amma bele argulle barba social media kanara tijati di olbade tara dibbodo wallahi ramadan ragazde la ma wa tsimbo ko buyadak disedinde rabbi jadi nazal majlis diriya ki gadale sayu akake sa baudabe ilman ta nam kadde kala turanjani jachukul hage tulfa hage namatulfa abarakate abakula namada abadetu begaye churbade namne rakate kula namadu randawan tilmamu sabe kudabu danda ulfati me sabe kudabu danda dugat ammo atakajir ana kenitani oromo ana rakatu ana ilmo li rakatu kana nagargardani ana mona mana rakata yor ali majira biyadana kesa namana rakata nama khalela makamne jira nama kana bila yo adi dake kagargaru dai malik kirjir an wani sinna daji su jirta sun akani nama bila hagargaru nagargar male akani malaga kesa bichanya del moti an dibuti fatu ilman tiya ilman oromo di gajana dade akai sambil dabatu ilman tanah jalan kudus aja terjadi dake ilman kana mungkin namanya ya oh ya siti ni bama agai ilun tu banda aja tu dabare dan ilun sila tu baci su iya oleh wani nama dibu wahe ilman oromo jaadu puna ma jaadu pata sanu bakka obole sikenya jalatti duwe biratti sanu biya kana kesatti sanu warri biya kana kan isinno jerte kannan warri sodda gadi baate ijoollee shamarran keenya akkasiin hojjetatee hin bulle dhagaala akka shamarran keenya hojjetatee hin bulle waan isin goote sagalee kana tuusinii bane wallaahi of jibbitu jechuudha kan ibsite godiyyu ijoolleen keenya shamarranii guruppii qabu ijoolleen shamarran biyya kana kan dalagaatti barbaadatan jechuudha warra abbaa biyya kanaa wajjin guruppii jaaratanii dallaala achirratti nama hojii kanaa barbaadu itti gaafatti guruppii sana keessa maaltu gale guruppii nama 1,000 ol baadhatu keessatti ijoollee Itoophiyaa barbaanna nama hojii akkana kana hojjetu barbaanna garuu akka Oromoon taane warabbal ka'aba yoo ban yettan amman sinii bana kun waan shamarran biyya kana keessa jiran beekan jechuudha
irratti akkas dalagame durii kaates. Durii kaasee irratti dalagamaa ture. Ammas gennoonni rakkattuun biyyaa baatellee shamarran keenya ciisaan jirtan banii okey dhaggeeffadha. مطلوب بنت أثيوبية نظافة فيلا وطفلين 3 سنين توأم 3 سنين على 9000 جنيه بس مش عايزة بنت من رومو عايزة من أي بلد تانية غير رومو المدام هي اللي عايزة كده. Dhageessanii? Eessa iyyuu haa taatu? Akka Oromoon taane. Shamarran Oromoo illee akka hojjetatanii hin bulle. Biyya kana keessatti hojii mataatu hojjetamaa. Akkasi. Kanaaf ajandaa lama goonu akka biyyi kun itti rakkisu. Alagaanis nutti jira. Nus walitti jirra. Jabaadha. Amma kan raayyaa jedhan ijoolleen akkaawuntii kan raayyaan nuu kenne wayyaa jedhaniiru maaliif waan biraatiif miti. Ustaaz raayyaan dhufe jedhaa jiranii komantii ilaali. Ustaaz raayyaa baabachaa akkuma kan boorana jechuudha gaafa nu walitti kan nuu raayyaa nuu kenninaan ilaala maqaan kun raayyaan jedhu maal jedhaa turtanii alhamdulillah akka raayyaa nuu kenne anaaf biraa bariisoo suuraa taappellaa hojjechiifate jechuudha. Taappellaa hojjechiifate dudduuba kaatee ustaazota waamee Ela namni kun Mubaarak Musammaa jedhama. Namni kun Ibraa Bariisoo jedhama. Uummata Booranaatii birrii miiliyoona 3 akkaawuntii keenya irratti walitti qabaniiru. Ergaa fuunee nu bira ga'eeraa siniin jedhe. Ammas akka inni ba'ee dubbatu anas siniin godha. Anaaf ilatii ala fudhata. Ustaaz Raayyaa dhufeera? Ustaaz Raayyaa dhufeera as? Akkas jedhaa Ustaaz Raayyaa dhufeera? galchi jedhaa jiranii galchi. Galchi jedhaa jiranii. Ajaru baatu. Okay. Fayyaadha. Laala Raayaan kadiri kun immoo. Itti fufa ummata jeneraal daqiiqaa takka ajara. Fayyaadha. Sheer godhaa taap sheer godhaa. Jeneraal. Elu ansitti aanee yaada dabarfadhu daqiiqaa 15 booda yaanina daqiiqaa 15 booda dubbadhaa gasii carraa namaa kenna. Allah jala gosa kunaa barreessa. Okay gaggabaabsaati. Ustaaza la gosa kunaa barreessa. Abbaan qarqaaruu barbaada qarqaaruu gaggabaabsaati. Gosa kunaa barreessa akkaawuntii isaa guddina irraa nu dubbadha. Mee warri gastii keessaa gadi bubaati yeroon qabaatanu ol galanii lakkoofsa tokko naa barreessaa ustaaz. Faayi isinii kan fida. Otuma isaanii hin dhumne iyyuu. Faayi. Saabur. Sabriinaa godha. Agasitti iluu dubbadhaa iluu agasitti dubbadhaa. Iluu itti fufi iluu. Go ahead. Ayyee hedduu galatooma. Wallahi kada ijoollee santa qalbii na cabsee yeroo inni booyu aada ijoollee yeroo waa illee ilaaleen beeku takka takka ilaalaa garuu hedduu takka dhiirri akkanaan hin boottu qalbii nama cabsa. Eenyuti kuni Saamii. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Deegaa tokko naaf sheer godhaa. Saamii ka ooroo ka jettu as jala deemi bilookichi godha. Deemi haga gargaartu dachaan gargaaraa. Dhageesse? Mube jeneraal sin jedha Gomsi bilookiin deemu. Shelbii. Haasawa kijibaatii dubbata keenya takka gadi baaniin beeku. Haasawa jira. Rabbi jecha gargaarta nama acha miti gargaarta. Tookii mubaarakii jecha gargaarta. Mubaarakii komentii Ustaaz Raayyaa garma yaada keetii. Yaa. Ustaaz Raayyaa barbaadu kan akka taatu kan barbaadu caalatti haadha. Mubaarak miyuut godhin haasoo hin hagasanii. Guban
gobanne lugu gobanne wallahi mukayyaban mana bitu isa me wan dubban o asajjasa la ches manda wadinga shayko achi miyut godi mubaraka kasani na so ina ishi indu batu okay me wade kan faishi achi miyut godi sorry addan kunne kanaaf oromooti wallahi warra kana dhiisi warra oromoo biraatu jechuu waliigallee hundi kenna addunyaa mararra salphaadhaa jechuu isaan kana qarqaaru bira haa dhaabbannu bakka jirru ameerikaa jamaal godii jalqabee jira agasanii waan aananii waan nyaataa jedhee jalqabee jira isarra jamaal godii irratti sappoortii godhuu hin dandeettanii achumarra ergina jamaal irratti ergina aga geemiin ga'u guyyaa qabneefi jechuu guyyaa qarqaarsaa biyya mararraa jechuu addunyaa tana guutuu irra bira dhaabbannee sappoortaa goonu ijoollee shanguutu wajjin hedduu rakkisaadha namni tokkoyyuu rakkata baay'ee keessatti amma silaa rakkoodha erga mucaan sun rabbisaa araaramuudhee dalagachuuyyuu hin dandeettu sodaatta kanaaf yoo dandeenye bira haa dhaabbannu bakka maraa bira dhaabbannee haa gargaarruuni yoo xiqqoo warra tiktookii kana osoo hin taane oromoon bakka jirru maraa sooshaal miidiyaa mararraa yoo qarqaarre hedduu bareeda akkaawuntii raayyaa irratti yoo qarqaaramee raayyaalleen dubbatanii jedhanii jijjiirama qaba jechuudha isaan nama hedduu waan jaalataniif namni hedduun bira dhaabbachuu hin danda'a sappoortii haa goonu haga geemiin ga'uuyyuu dhiisuu irra akkaawuntii raayyaa isinii maxxansanii guyyaalleen qabnaa qaammaa kana qarraa kana malee arrayyuu qarqaaraan waan dandeettanii akkaawuntii isinii maxxansanii achirra ammoo birrii argatan saniin alallee deemuu hin danda'anii jechuudha warra alaallee sappoortiin godha warri kanaadaallee bira dhaabbadhaa koominitiin kanaadaallee waraqaa gurgurachuu dhiisaatii warra akkana rakkatu kana waggaatti nama hedduu argattanii yookiin 15 illee argachuu hin dandeettanii oromoo akkana rakkatu kana takka keessa baasame waraqaa nama saba biraa gurgurachuu irra yoo saba keessanii waraqaa kana dabarsitan gaariidha birrii jettanii waraqaa gurguraa ooluun faayidaan qabu nama tokko laala nama akkanaa kanniin nama akkana rakkate kanniin keessaa baasaanii akkuma qara baaftanitti namoota hedduun baasaa koominitiin ala jiru kun tokko ni baasa warra faamilii nama jaha kana baasame nama 5 kana baasaa ijoollee 4 fi haadha mucaa kana yoo dandeettan bira dhaabbadha geemiilleen seentemberiidha aga sadii geemiillee qophaa'a warri geemii kennuufi barbaadda warri kennuu hin barbaanne immoo birrii erguuf hin dandeetta warri diyaaspooraa keessa jiru kanaaf leencaa kennaa ooltanii leenca 5,400 5,500 kennaa ooltan jechuun warra akkanaa kanaa yoo kennitanii itti gammaddaa jechuun warra akkana haadha akkana booddu abbaa akkana boo kana yoo argitanii wallaatti gammaddanii bira haa dhaabbannuu sappoortaa goonuu akka dandeenye sagalee haa taanuu fi viidiyoon isaanii asirra bu'an olii gadi cirree olii gadi oofne deebine waa jechuun ni dhiifne yoo bira dhaabbanne gaariidha isa arrabsuurraallee waa jechuurraallee of qusadha hin beektan jechuun illee hojii 5 argachuu hin dandeettanii 5 miti takka wajjin rakkachuu ni dandeettan jechuun namni takka wajjin rakkataa jira mucaa tokko wajjin rakkataa waan jiruuf 5 hedduudha jechuun osoo saba biraa ta'ee saba amaaraa ta'ee akkuma jamaal jedhe silaala isin beekamtuudha wallaa dhugaa isin hin jedha yuutuubii banattee yuutuubii kanarraa yoo osoo xiqqoo maasoyte birrii guddaa argatti jechuudha waan oromoo taateef homaa miidiyaan dubbatu akkasitti dubbatu hin jiru oromoon isii akkasii ol kaasee addunyaa kanarra haasa'u hin jiru silaarra amaara taate asin jirtu jechuudha sigalamu hin galu kanaaf bira haa dhaabbannu amaarroo jala deemte amaariffaan haasa'e jalaanii turte wayiteenni buusan jechuudha quuqamneef yoo jenne birri kuma Itoophiyaatu kuma lama osoo kennine birrii xiqqaan argatanii achi bahuu danda'anii bira haa dhaabbannu sappoortaa goonu please jedha. Hello ko mangisti akaunti kamiin amattansine jedhani yaada mataa buutetta akauntiin manni booranaa irratti gargaaraman ta'ee kee amma immoo kan nama lamaatiif kan nama tokko qofaa miti maqaa nama lamaatiin baname tokko shaabiddiinuma yeroo sana mata booranaatiif irratti walitti qabnedha amma immoo nama biraa dabalatee Abdulkarim Sultaan ende Shahabuddin Abbaa Biyyaa nama lamaan banamee akauntiin ergameera kan boru Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa kana itti qaban badhu jira kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa boru birrii ammana na qaqqabeera siniin jedhan jechuudha goonumoo kan haadha hamaan goonu bas kana lamanatti ma kan biraa waan guddaa dhumeera. Wantiin baay'inaan karaayyaa barreessaa jiru. Karaayyaa ni jira. Galatooma. Dhaggeeffadhaa gaa hordoftoonni kun filaa wanni isin namni bartamtii 90 ana jala jiru bartamtii 90
gargaaruudha jecha dhufeena jala taa'uudha fooloon koo. Kanaaf akkuma kaleessa deengada isaan wajjin ammas akkaawunti sanarraa ofii isaaniitti Ustaaz Raayyaa Baabachaa haga walitti qabame hordofanii isinii maxxansu gara feesbuukiitiin ani immoo gara tiktookiitiin yoo barbaadan isinii fida dhumatti dubbiin Karaayyaa jedhameera. Galatooma. Mubaarak asirratti ila jala keenya dhugaadha akkaawuntiin tokkocha ta'uu qaba Karaayyaa eega jedhamne hedduun Karaayyaa jedhu jira achirratti murteessinee itti deemnaa jechuudha. Garuu ammootuyyuu ani waan tokko amma kun namanna bilbilee as magaalaa an jiru keessa doolara 100 kenninaa naan jedhan namni as keessa jirta USA jirtan akkuma reef iluun jedhe lakkoofsa kiyya isinii kataba as jalatti kaashaappiidhaa fi akkasuma kazeeliillee iluun katabuun danda'a lakkoofsa kiyya achirratti waan dandeettan waan daa'imman tanaa aananiin binnu nutti ergadha rabbii keessanii jedha qarqaara akkanaan viidiyoo namaa fuudhanii sheer godhuun faayidaa hin qabu hadda obboleessi keenya as bayee waytanni booshan an akka inni as bayeetiin odoo nan dhagayu Mubaarak nan dhagayu ana adoo anitti iyyuu as bayee mucaan sun akkas dubbate gartee ka isiin isiiyyuu boochisnee hin gaya nuti nama ofiin jenna Oromoo ofiin jenna isiiyyuu ka boochisnee nu gaya haadha dhiiraa gadi baatee akkasi bootte san hadha nuti viidiyoo san olii gad oofuu malee waan takka godhuu dadhabneetiin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akka ilmee namaatitti waa godhuu dadhabnee obboleeyyan tiyya. Community ofiin jedhaa maali ofiin jedhaa ijoollee tana baasuu dadhabnee achi keessaa hadda viidiyoo isaanii cirree akka nama namaa rifatee viidiyoo obboleettii teennaa haadha dhiiraa haadha ilmee 5 olii gadiin fiigna obboleeyyan tiyya. Agartee yoo naateef yoo dhugama dhukkubsatteef yoo rabbiin daa'ima gudeeda kan kee irraa baasee jiraate warra daa'ima qabdan daa'ima takka nutiin Ameerikaa laayifii bareedaa keessa jirru daa'ima takka guddisuun haa ulfaattu wallaahi billaahi nutu beeka. Kawaan feene qabnu Mubaarakii kiyya dhageeffadha. Kawaan feene bakka feene deemneeti makiinaa feene olii gad deemnu daa'ima takka guddisuun hanga ulfaattu nutu beeka warra daa'ima qabdu kuwwan illee obboleessaa fi daa'imman obboleettiin qabanii akkatti daa'imman namatti hammaattu nu mara beeka. Maalayyaa isii daa'ima 4 wajjin ka sibiilli garaa isii keessa jiru haadha mucayyoo tana wallaahi billaahi ka ol fuutee socho'uu hin dandeenye deeggarta wayita siin booddu wallaahi mana san jalatti jedha mucaan kun rabbi isaa araaramu ka amrii ta'e. Odoo jarri wayita sanatti ol seenanii daa'ima kan qabadhee fiigaa jette mee rabbii keessani jedha Oromoo gadi qabaa laalaa salphina keenya. Dhiifama wayita sagalee isiniif foonu iyyuu barbaanneeti miti wannatu sila ka hudduu baafattee u'uu si jechisiisu. Dhimma kanatti dhimma huccuu baafachiisee si odoo nuti nama taane nama namaa hilu taane nama namaa yaadu taane kasilaa gadi baanee iyyuu hadda mucayyoon odoo saba birii taate wallaahi billaahi biyya Ameerikaa keessa beekamtu sila hadda. Jamaal godii dhiifamooli namni illee nu jala yaa'aa jira amma akkaawuntii maxxansa akkaawuntiin haa maxxanu. Yaada dummeessuun barbaadnu amma elala koomantii jalatti akkaawuntii Ustaaz Raayyaa maxxansaatii anillee amma waan galchuu qabu sa'aati mammaa kana galcha namu waan itti rabbiin isin ilaaffise galcha galchinee wasaappii Mubaarak irratti yookiin tiktaak Mubaarak irratti risiitii erguu qabna kalaasa yalla maasalaama kanaa ol. يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسان جالة داسيتو بيكوان كيسة يا